Ashamar kafuun hordoftoota sagantaa keenya warroonni iddoo garaagaraa teessanii nu daawwataatiin jirtan mariin keenya guyyaa har'aa mata duree lamarratti xiyyeeffanne gara miidiyaa keenya caaffee tisiniif dhufneeti kan jirru mariin keenya gurguddaan lamman guyyaa har'aa qabanneetiin dhiyaanneetiin jirru eebbaa baariif reestooraantii akkasumas ammoo waldaa liqii fi qusannaa waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa qopheesse irratti an Muhammad Sa'id Takkitti yookaan dammadaa mudhaan cinaatti kan argamu ammoo obboleessa keenya gaazexeessaa Kaffaaluu Baqqalaati. Ogeessi kaameraadhaan ammoo duubaan kan argaman Abdii Sabaa fi Lalisee Sisaay. Xumura sagantaa keenyaan waliin turan affeerraa kooti. Egaa gaazexeessaa Kaffaaluu akkuma amma dura sagantaa keenya irratti waa'ee waldaa dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa karaa miidiyaa keenyaatiin dabarsaatiin turre guyyaa har'aa kanas eebbaa baarii fi reestooraantii akkasumas ammoo waldaa qusannaa hundeessuuf waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa qabate irratti marii gabaabaa taasisuudhaaf kan jennu mee kana irratti daawwattoota keenya waa jedhiif. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa bara 2017 seensa irratti ji'a fulbaanaatii qabee milkiidhaan bara isaa kan eegalee jirudha. Kana atuu beektaa kana irratti hundi keenyayyuu aniifati sagantaa qopheessinee turre milkiin bara 2017 ji'a fulbaanaa irra ture maal fakkaata kan jedhu irratti waliin mari'annee turre sagantaa adda addaallee qopheessinee turuun keenya ni yaadatama. Milkiiwwan kana keessaa maal fa'i jennee an fudhannu yoo ta'e magaalaa Adaamaarraa lafa fudhatame yoo ilaalle magaalaa Sabbataarraa magaalaa Shaggarirraa lafa tajaajiloota garaagaraaf oolu fudhannee turre waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa kun immoo milkiiwwan gurguddaadha jechuudha waldaa dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaatiif milkiiwwan kun immoo milkiiwwan biraa oranii as ba'aniiru milkiiwwan oramanii yeroo dhiyoo keessatti ta'uuf jiran keessaa immoo maal jennee kan fudhannu yoo ta'e waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa baarii fi reestooraantii waldaa dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa eebbisiisuudhaaf qophii irratti argama. Waa'ee dhimma baarii fi reestooraantii waldaa dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa kana laalchise ati walaloo bareedduu tokkoon qaba jetteetta oo walaloo sanaan eegalle maal sitti fakkaata? Hayyee gaazexeessaa keenya Kaffaaluu sagantaan keenya egaa akkuma itti fufetti kan jiru hordoftoota keenya achirratti dhimma baarii fi reestooraantii eebba isaa ilaalchisee waa xiqqoo isiniif qopheesseeti kan hin jiru. Baarii fi reestooraantii caaffee nyaatee dhugee quufaa kan fayyadamuu dhufe feetan afoon dheedhii yoo feetan bilchaataa feetanis labbalabba isiniif dhiyaata. Cooma mummurachaa booqallee unataa nyaata aadaaf ammayyaa hunda godinoota nyaata soomanaallee achittiin argatta garaan keessan guutee qalbiin sin booqata dhugaatii gosa feetan hanga lallaafaatti siniif qophaa'eera itti yaaddameeti bakki bashannanaaf kan haala galafiitii keessummeessitoonni fuula ifaniiti kan sin keessummeessan sin bohaarsaniiti of keessaas ni qaba galmaa walgahiitii nama 500 oli qabata keessatti yoo barbaadan cidhaa sagantaa addaati kan guyyaa dhaloota akka feetanitti galmi qophaa'eera kottaa isinumti baarii fi reestooraantii caaffee nyaatee dhugee quufaa kan fayyadamuu dhufe seensaaf turtiin keessan hanga baatanitti waan gaarii argitan simannaa keessatti kottaa fayyadamaa gareenis dhuunfaatti guyyaan eebbaa onkoloolessa 30 hanga 3 iddoon argama keenyaa mooraa biiroo pirezidaantii Finfinnee Jamoo lakkoofsa tokkotti karaa naannoo labuu madaana alamittiin Tofaalaa baajoo cinaan seentanii keessatti meetira 200 yeroo gaddeemtan gara fuulduraatti ni mul'ata laaltan gadi seentaniiti. Giddugala gabaa Jamoo lakkoofsa tokko kan jedhu argattu namni achi ga'e ol seenan dhaabbatu hanga guyyaa sanii nurraa qabu hamtuu keessummoonni kabajaa kan yaammamtan martuu waahila keessan wajjin irrannuuf argamtu gammachuuf jaalalaan nu faana buhaartu
hundeessaan waaldichaa fi pirezidaantiin waaldichaa, pirezidaant Sanyii Idashuu Loosee qopheessaan sagantichaa, eebbi eebba milkii haa ta'uuti jechaa, achis sinsimataa arhibu isiniin jechaa, odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan kinoo kanarratti bilbiltan. Duwwaa 913 yookaan duwwaa 1187665 heloo caffee jechuun nu argattan. Baariif reesturaantii caffee nyaatee dhugee quufa kan fayyadamuu dhufe. Akkas kana fakkaata walaloo sun. Sagantaa keenya walaloo makanaanu waan xumurte fakkaata. Baay'ee walaloo bareedaadha. Baay'ee walaloo nama gammachiisudha. Sagantaan keenya kan qabate hunda walaloo kana keessaa kan dhabne hin qabnu. Hunduu ifa turani. Walaloo bareedaa ture, walaloo qulqulluu ture, mana rukkutuunsaa haalli itti qindeeffamasaa baay'ee adda ture. Dhugumatti immoo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumallee baarii fi reesturaantii eebbifamuuf jiru kana haala gaariin ni ibsa jennee amanna jechuudha. Dhugaa keeti maamme waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa baarii fi reesturaantii isaa eebbisiisuuf akkuma jette onkoloolessa 30 aga 3 qophii isaa xumuree akka itti jiru hin beekna jechuudha. Qophiin xumurame kun immoo sagantaa garaagaraatiin jechuudha. Argama giddugala gabaa kan jamoo tokkotti argamu. Fakkeenyaaf gara labuuti kan dhufan yoo ta'e gara jamoo tokko yeroo dhufani naannoo tufaa laabaajoo tufaa kan jedhamutti kan argamu akkuma jette meetira 200 keessa gadi seenanii giddugala gabaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa biiroo muummee godhate keessatti argamu keessatti dhufanii argachuu danda'u jechuudha. Kana jechuun waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waan hundarratti qophaa'ee maal qopheessuuf jechuudha eebba sagantaa kanaatiif yookaan immoo eebba baariif reesturaantii kanaatiif baay'ee qophii hunda xumuree akka jirutti beekama jechuudha. Kanarratti maal dabaltati? Egaa miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatii fi akkasumas maamiltoonni keenya dabalatees ammoo deeggartoonni keenya kan qaama mootummaa ta'anis miti mootummaa qaamni kamuu guyyaan kun guyyaa gammachuu kan ta'e waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofaaf otoo hin taane hawaasa naannoo kanaatti argamuufillee bu'aa guddaadha. Egaa baariif reesturaantiin kuni akkuma walaloo kana gubbaatti ibsine akka atillee caalaa as gubbaatti ibsaatiin jirtu jechuudha. Egaa iddoon galmaa bakki itti namni bashannanuu danda'u jechuudha. Sagantaa dhuunfaas haa ta'uuti ayyaana garaagaraa jechuudha. Yookaan namni fakkeenyaaf guyyaa dhalootaa kabajatu akkasumas immoo walga'ii garaagaraa yoo qabaatanillee jechuudha. Eebbi sababa karaa kamiinuutu tokko lama jennee fixuu hin dandeenyu. Achi gubbaarratti yoo xiqqaate galmi sun galma namoota 500 ol qabu kan danda'uu fi achi keessa teessumni jiru teessuma mijataa waltajjiin achi gubbaa jiru haalli qophii waltajjichaa waltajjii baay'ee bareedaa ta'e dallee isaa keessii fi naannoon itti argamu nagaan isaa nageenyi isaa kan eeggamaa ta'e kan jiiqumsa hin qabne gammachuu sammuu waan gaarii agartee waan gaarii dhandhamtee waan gaarii qilleensa gaarii fudhattee walumaa galatti gammachuun sheentee gammachuun kan xumurtu jechuudha. Haalli qophii achi keessa jiru jechuudha. Dhugaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa teeknishaanni keenya immoo Google Maappiidhaan akkaataa isin itti dhufuu dandeessan kallattiidhaan iskiriinii irra nuu kaa'uu danda'a jennee amannaa. Gara sagantaa keenyatti deebina maamme guyyaa dhalootaatiif namoonni dhaloota ijoollee isaanii kabajachuu barbaadan nyaatota garaagaraa baariif reesturaantii kana keessatti qopheessanii sagantaa isaanii ittiin bareechachuu danda'u jechuudha. Kana duwwaamini sagantaaleen garaagaraa walga'ii adda addaatiif namoonni sagantaa garaagaraa qaban as keessatti dhufanii tajaajilamuu danda'u jechuudha. Ati immoo kanarratti waan dabaltu yoo qabaatte anillee deebiin itti dhufa itti dabal. Hayya hordoftoota sagantaa keenya warroonni iddoo garaagaraa teessan nu daawwataatiin jirtan kun caffee miidiyaan sagalee gamtaati. Egaa mariin keenya caffee miidiyaadha akkuma itti fufetti kan jiru hanga xumura sagantaa keenyaan waliin turan affeerraa kooti. Egaa gaazexeessaa keenya akkuma atillee jette dargaggoonni as gubbaatti yeroo dhufanii hojjetan hojii uumuudha. Warroota nyaatan qofa otoo hin taane warroonni dhiyeessan hojiin uumameef jira jechuudha. Akkuma amma dura dubbataatiin turre dargaggoon keenya sababa hojii dhabuutiin akka ala keessa hin deemne biyyaa ba'ee biyya ambaa keessa hin deemne karaa seeraan alaatiin deemee bishaan keessatti akka qurxummiin hin nyaanne
daangaa biyya namaa ce'uudhaan lubbuun akka hin baane maatirra akka hin fagaanne biyya ofii keessa dhalatee guddate keessatti hojjetee jijjiiramee abbaan biyyummaa isaa mirkaneeffachaa akka ilma namaa tokkotti akka jiraatuuf carraa guddaa uumaa dargaggoonni kun hojiin uumameef jiraachuu karaa biraatiin. Dhugaadha. Hundeeffamni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa durumarraa qabee tokko hojii dhabdummaa hir'isuudha. Lammaffaan immoo dinagdeedhaan uummata isaa tasgabbeessuudha. Miseensota isaas ta'ee jiraattota naannoo dinagdeedhaan tasgabbeessuu akkasumas immoo jijjiirama fiduu dinagdee isaanii irratti jijjiirama fiduu rakkoo hawaasummaa furuu rakkoolee garaagaraa furuu kanarrattidha. Hundeemti isaa jalqabaayyuu kana jechuudha. Kana duwwaa miti hojii dhabdummaa akkuma ati jette hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti shoora isaa baachaa jira waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jechuudha. Fakkeenyaaf kaaffee fi reestooraantii caffee keessatti namni 5 yookaan namni 6 qacaramee kan hojjetu yoo ta'e hojii dhabdummaan nama 5 irratti jechuudha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa immoo ga'eesaa akka hawaasummaatti qabu baachaa jira jechuudha. Kun maali? Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hundeeffama isaarraa qabee karoora uummata isaa saba isaa miseensota isaa hojii dhabdummaa keessaa baasuu fi dinagdeedhaan aangomsuu irratti waan hojjetaa jiruu fi kunis hojii tokko jechuudha. Karaa biraa waa dhumnu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kaaffee fi reestooraantiitti dabalateellee akkuma dura ibsitee turte galma walgahii qaba. Galmi walgahii kun immoo nama 500 al tokkotti keessummeessuu danda'a. Namni 500 al tokkotti keessummeeffamu kuni bakka mijataa dhufee itti tajaajilamuu danda'a jechuudha. Namoonni tokko guyyaa dhaloota isaaniitiif dhufanii itti tajaajilamuu danda'u. Gatiin isaa madaalawaadha waan ta'eef. Namoonni tokko immoo cidha gaa'ela isaanii bareeda sagantaa isaanii dhufanii asitti gaggeeffachuu danda'u. Walgahii garaagaraa kan mootummaa fi miti mootummaallee dhufanii gatii madaalawaadhaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa galma walgahii kana keessatti haala gaariidhaan haala mijataadhaan tasgabbaahanii utuu jeequmsi tokko hin jiraatin akkuma ati jette dhufanii sagantaa isaanii haala bareedaan dabarsuu danda'u jechuudha. Hayya daawwattoota hordoftoota sagantaa keenya akkuma isin biraan ga'aatiin jiru sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti kan jiru waa'ee baarii fi reestooraantii eebba isaa irratti hanga ammaa kan dubbanne yoo ta'u amma ammoo gara liqii fi qusannaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qopheessetti kan ceenu ta'a. Mee kaffaluu keenya egaa waldaan keenya ijaarsa manaa irratti illee akkuma daldalaaf hojii baay'ee hojjetaatiin jiru ture. Ammas waldaan keenya dargaggoota waliin gurmeesse miseensota isaa rakkoo mana jireenyaa furuuf irratti illee akka malee akka eelaatiin jiru egaa namoonni itti siqanii waldaa kana beekan ni beeku. Haalli ijaarsa manaa kuni yookaan immoo rakkoo mana jireenyaa furuudhaa kuni wanti miidiyaan gabbaa'ame dubbatamu ni jira, wanti keessootti wal mari'atamu ni jira. Kan miidiyaadhaaf malu hawaasaaf gabbaasamee ifaa godhamuudhaaf malu Pireezidaan Sanyii Dashalloo Sedhaa egaa gadi baasanii dubbataatiidha kan turani. Wanti immoo inafa jedhamu immoo gara fuulduraatti kan gabba'ee dubbatamu ta'a. Kan biraa immoo warrootuma hojjetaniif dhiisuutu nurra jiraata jechuudha. Haa ta'uuti gaaffiin hawaasaa bal'aan asirratti akka malee karaa miidiyaatiin akkasumas immoo bilbila garaagaraatiin iyyafannoodhaan bira ga'aa jira. Nu bilbilaas jiran jechuudha. Kun jechuun ammoo abdiin dhibbaa dhibbattis ni jira. Namni abdii muruu hin qabu. Waldaan keenya akkuma kaleessa ittiin deemaatiin ture hadhallee waa'ee ijaarsa manaatis waan dhiise waa tokko hin qabu. Hojii babbareedaa galmaa'aatiin jira. Egaa nuyi nama haga taanetti har'as waan agarre borus waan arganne har'as waan agarre borus waan arganne gaduma baasuu mul'isuu irratti fedhiin keenya jira. Ammas immoo amaluma uumama namaa ta'e namni ammuma waa kennee otoo namaa malee ammuma fudhachuu akkanaan kennee akkanaan fudhachuu barbaada namni jechuudha ammuma ammatti jechuudha. Kuni gaaffii sirriidhas maarra geessan jedhanii gaafachuun gaaffii mirgaatiin miseensota keenya waa'ee mana jireenyaa isaa ta'u akkasumas immoo waa'ee daldalaa dhimma waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qabee deemu gaafachuun karaa seera qabeessa ta'een kulaan keenya banaadha. Karaa barbaadaniin gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Haa ta'u garuu wanti akka silikaafni miidiyaadhaan gabba'ee isinii dubbatamuu fi keessoodhaan wal mari'annu gargari waan ta'eef kanas akka nu hubattan miseensota keenyaa fi hordoftoota keenyaaf namoota
dhimmi kun ilaalatuuf hagana baadaa jenne amma dargaggoonni kun yookaan miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaadhaa harka qalleeyyummaa keessaa hiyyuma keessaa gara sooramaatti akka ba'anii fi namoonni kun ammatti ka'anii mana bitachuu lafa bitatanii mana irra ijaarrachuu hin danda'an waan ta'eef tooftaa qusannoodhaan liqiif qusannaatiin bifa dargaggeensi keenya hojjechiisuu danda'uun madaalli dinagdee sana dhaabbatee waldaan kun furmaata rakkoo mana jireenyaatiif illee kan dhaabbatedha. Kuni haala kamiin furamuu qabaa kan jedhamu irratti mari'atamaa ture, irratti mari'atamaa jira. Kan san caalu immoo amma yeroo dhiyoo kanatti mariin taasifamuudhaaf jedha jechuudha. Mee marii akkam taasifamu jira? Miseensonni keenya egaa yeroo ammaa kana gaafa waa'een kanaa ka'e akka malee akka nu egaa jirtan abdii guddaan qaba. Mee kanarratti marii akkamiitu deemuuf jira? Abdiin miseensota hagam ga'a? Hangi waldaan itti qophaa'ee jiru hagam ga'a? Mee kanarratti ta'uu ibsa goote. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma sila sitti dubbadhee ture rakkoo hawaasa dinagdee garaagaraa hiikuudhaaf kan hundaa'edha. Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf kan hundaa'edha. Kana keessaa immoo rakkoo mana jireenyaa furuu kan jedhu immoo jecha ijoodha jechuudha. Hojii ijoo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jechuudha. Kana laalchisee tibba kana immoo waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yaada tokko fudhatee as ba'eera. Waldaa liqiif qusannaa waldicha keessatti hundeessu. Waldaan liqiif qusannaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kun hundeessuuf jiru maal fakkaata? Maal karoorfate? Maal kaayyeeffate kan jennee yaannu yoo ta'e immoo waldaan kun duruma kaayyoon isaa inni guddaan tokko dinagdeedhaan of aangoomsuudha. Miseensota aangoomsuudha. Akkasumas rakkoo mana jireenyaa magaalaa Finfinnee keessa jiru furuudhaaf erga ta'eeti liqiif qusannoon hin barbaachisa. Miseensonni keenya maallaqa aga qaban, aga danda'an qusachuu qabu. Qusatanii immoo rakkoo mana jireenyaa isaanii furachuu qabu kan jedhu irratti waan walii galeef dura taatonni yookaan hooggantoonni waldichaa waan walii galanii fi tibba kana immoo dhimma liqiif qusannaa irratti mari'atanii gara fuulduraatti immoo walgahii garaagaraa geggeessanii irratti xumura gochuudhaa fi haala isaa qindeessuudhaa fi wajjin deemaa jiru jechuudha. Kana miidiyaa hawaasaa keenya irratti illee ibsamee ture, barreeffamee ture karaa Feesbuukii, karaa Yuutuubii illee kallattii garaagaraatiin yeroo garaagaraa dubbatamee ture. Kabajamtoonni hordoftoonni keenya illee kana kan beekanidha jechuudha. Kana jechuun rakkoon mana jireenyaa yoo xiqqaate kallattii salphaadhaan furamuuf jira jechuudha. Aga ta'e tokko maallaqa kan qusatan yoo ta'an maamiltoonni keenya yookaan immoo miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa boor abbaa manaa ta'uudhaa fi wanti isaan daangessu hin jiru jechuudha. Wanti isaan itti sullee hin jiru jechuudha. Mana godhannaa jechuudha. Anillee mana godhachuudha. Atillee mana godhattachuudha. Kabajamtoonni hordoftoonni keenya miseensonni waldichaa tokkoon tokkoon isaanii mana haalatti qabaatanillee in jiraataa rakkoon mana jireenyaa kallattiidhaanis alkallattiidhaanis in furamaa jechuudha. Bultiidhaan jechuudha. Kunis yeroo dhiyoo keessatti walgahii waamame irratti mari'atama. Namoonni fi qaamonni dhimmi isaa ilaalu irratti mari'atanii kallattiin itti deemamuu qabu akka itti deemamu pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Iddashuu kallattii kaa'anii jiru jechuudha. Kana irratti illee jechuudha. Kana milkeessuu keessatti maal ta'a kan jedhu irratti immoo tibbana akkuma miidiyaa hawaasaa keenya irratti ilaaltanii turtan daawwattanii turtan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa pirezidaantiin akkasumas ittaanaan pirezidaantii qaamota baankii Oromiyaa irraa dhufan bakka buutota baankii Oromiyaa irraa dhufaniin marii geggeessanii turan jechuudha. Haalli qusannaa sun akkamitti deemuu qaba? Akkamitti mijachuu qaba? Haalli liqiif qusannaa kun akkamitti haalli isaa maaliin akka mijatu gochuu dandeenya kan jedhu irratti waliin mari'atanii turan. Gara fuulduraatti immoo walgahiin dhugaan walgahiin sirriin erga ni geggeeffame booda walgahiin waliigalaa sun yookaan immoo walgahiin miseensota garaagaraa hirmaachise sun erga taasifame booda immoo kallattiin itti qusatamu mirkanaa'ee gara uummataatti dhiyaachuuf jira jechuudha. Kun immoo daran irra caalaa waldichi kallattii guddinaarra akka jiruu fi jijjiirama daran bal'aa ta'e agarsiisuuf akka jiru abdii anattis sittis kan horuu danda'udha jechuudha. Waan dabaltu yoo qabaatte dabaliiti gara xumuraatti deemna.
Hayyo hordoftoota keenya egaa akkuma dhaga'aatiin jirtan kun waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waan hanga har'aa gochaatiin jiruu fi gara fuulduraatti illee kallattii qabatee deemaa jiru kan isin biraan ga'aatiin turre sagantaan keenya gara xumuraatti kan deemaatiin jiru hordoftoonni keenya eegaa keessaa'uu miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Miidiyaa keenya jala deemuudhaan akka nu hordoftan amma asumaan dhaamsa keenya isiniif dabarsaa jechuudha. Waa'ee mana jireenyaa hin hafne akkuma itti fufetti kan jiru yeroo isaa eeggatee kan isin biraan ga'u ta'a hanga guyyaa sanii nu of oolchaa nu faana tura haala dandeessan kamiinuu nu jajjabeessa waan waldichi yookaan immoo qindeessitoonni dhimma kanarratti qindeessanii qabatanii jiran karaa pirezidaantiitii fi akkasumas immoo koreewwan yookaan hooggantoota baankii hojii gamtaa waliin mariin mari'atamee jiru ni jira guyyaan qabataniiti kan jiranii har'a tuttuqnee wanta furdaa isin biraan otoo hin ga'in dhiisuurra guyyamaa isaan wal mari'atanii gadi baasaniitti jechuudha. Sagantaa akkuma kana qopheeffanne guyyaa mariitis akkasumas immoo mariin booda maal irra ga'amee jira maaltu hojjetamaa jira miseensi keenya dhimma mana jireenyaa sirriitti eegaa jira diinagdee waldaan kun guddachuus sirriitti eegaa jira waldaan keenya akka guddachaa jirus abdii guddaa akka qabdanis ni beekna nullee abdii guddaadha qabna waan eegaatiin jirtan dhimma mana jireenyaadha. Yoo uumaan nu gargaare yeroo dhiyootti kan isin biraan geenyu ta'a sagantaa keenya gara golobaatti otoo hin deemin dura egaa waan jettoo qabaatte. Waan hin jedhuun qabaa waan hin jedhu immoo yaa'u waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa durumarraa eegalee abdii isinitti toruuf jijjiirama garaagaraa fiduuf isin aangessuuf keessatti dargaggoota jedhabdummaa irraa irrisuudhaaf hojii garaagaraa hojjechuu akka danda'aa jiru hojii garaagaraa akka hojjechaa jiru hundi keenya argaa jirra kanaaf immoo kallattiidhaan miidiyaalee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa keessatti caffee miidiyaa yuutuubiidhaan tiiktookiidhaan akkasumas feesbuukiidhaan kallattii miidiyaa hawaasaa garaagaraatiin hordoftanii sagantaan nuti guyyaa guyyaatti dhiyeessinullee hordoftanii irraa barachuu ni dandeessu jenna. Kallattiin waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa baankii Oromiyaa wajjin mari'atee rakkoo mana jireenyaa gara fuulduraatti furuuf jiru immoo amansiisaa fi irra kaa'amedha hunda keenyaafuu rabbi amijeessu jenna sagantaa keenya kanarratti xumurraa nu xumure. Hayyee hordoftoota sagantaa keenya eegaa hanga sa'a kanaatti kan isin waliin turan Muhammad Sa'id akkasumas ammoo na cinaatti kan argamu gaazexeessaa Kaffaaluu Baqqalaa ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Sabaa fi Lalisee Siisaa turanii sagantaa keenya hanga sa'a kanaatti nu waliin turuu keessaniin kabaja guddaa isiniif qabna waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadhaa hojiiwwan babbareedaa hojjechuudhaan isin biraan kan ga'u ta'a gara fuulduraatti haga guyyaa sanitti nagaan ta'a injifannoon waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati.